Yooyyaa harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota Gosa Naafoo. Kun YouTube chaanalii Gosa Naafoomidha. Imala obbo Jawaar Mohammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa gara Ameerikaa fi Awurooppaatti godhan kan waliin ilaallu ta'a. Obbo Jawaar Mohammadii fi Baqqalaa Garbaa imala galatoomaa yookiin galatoomaa Tiyoor erga ifoomsanii guyyoota lakkoofsaniiru. Imalli kun maaliif barbaachise? Imala keessatti maaltu hammataman? Qabxiilee nuti kaasnee bal'inaan ilaalludha. Namoonni YouTube chaanalii keenyaaf haarawaa taatan chaanalii keenya subscribe gochuun hordofaa jechaa, akkasumas namoota baay'ee bira akka qaqqabuuf share gochuudhaan ergaa fi sagantaa nuti isiniif dhiyeessinu akka hordoftaniin affeerri keenya. Amma immoo gara bal'inaatti seennaa hanga xumura qophii keenyaatti nu Imalli hayyoota Oromoo hooggantoota kaffa'oo gara Ameerikaa fi Awurooppaa godhan diaasporaa keenya kan yeroo rakkoo fi xiiqii sagalee uummataaf ta'an galateeffachuuf ta'uusaa maddeen keenya ifoomsaniiru. Imalli kun kan hammatu kutaalee Ameerikaa hedduu fi Awurooppaati. Imala kanaan marii bal'aan uummata diaasporaa waliin dhimma tarsiimoo qabsoo Oromoo fi hiree Oromoo akkasumas haala qabatamaa biyyi keenya keessa jirtu irratti ni taasifama. Waduma wal fakkaatuun obbo Baqqalaa Garbaa Mee 29 yookiin akka lakkoofsa Awurooppaatti caamsaa 29 Ameerikaa qaqqabuu isaanii Oromiyaa Times gabaaseera. Imala galatoomaa yookiin galatoomaa tuurii kanaan wal qabate namoonni dhuunfaa hedduu yaada mataa isaanii furgisiisaniiru. Waan nu hordoftaniif galatoomaa.